nagarra caalu naga waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota gidduu YouTube jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtuuf nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha. Inni madda nagaa burqaa nagaa keenya ta'e gooftaa maqaan isaa kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Sumadhaanii akkasumas immoo ganama viidiyoon galaksii irratti gaaffiin gaafatame jechuudha. Gaaffii obboleettiin kun gaafatteef immoo deebii laachuun qaba jedheenii dhufee jira jechuudha. Harka kootiin qabadhee nan baay'ee kaameeraa waraabaa jira. Haa ta'uyyuu malee deebisuu waan hin qabudha jechuudha. Gaaffiin ani gaafatame sunis maal jedha? Beenxonni tsoomu kan jedhudha jechuudha. Beenxonni tsoomu eeyyee sirriitti tsoomna jechuudha. Sirriitti tsoomna ammana kan hin jedhamne yoo xiqqaate waldaan tokko ji'a 5 keessatti al 2 yeroo ishiin ajaja tsoomaaf sagada baaftu ni jira jechuudha. Biyyaaf yeroo kadhatamu, addunyaaf yeroo kadhatamu, naannoof yeroo kadhatamu, nageenyaaf yeroo kadhatamu yeroo baay'ee ni jira jechuudha. Yeroo baay'ee in kadhannaa in tsoomnaa siniin jechuun jaaladha. Akkasuma obboleettii koo siin jechuun jaaladha jechuun namni yookiin immoo amantaan tsoomaaf sagada hin qabne jireenya jedhee hiyyaadhaan akka kootti namni tsoomuun dirqamadha. Namni tsoomu dirqamadha. Gaafa tsoomanii waaqayyoon argu, gaafa tsoomanii gaaffii ofiitiif deebii argatu jechuudha. Tsoomni guutumaan guututti dhala namaatiif barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha. Nuti immoo yeroo barbaannetti fakkeenyaaf yeroo barbaadetti tsoomee waaqayyoon kadhachuun fedhii koodha jechuudha. Yeroo barbaadetti nuti yeroo kana tsoomna jennee wanti saatii qaba saatii kanadha jennee tsoomnu osoo jiraatee osoo hin taane tsoomni sirrittiin jira. Macaafa qulqulluu keessattis barreeffamee jira. Akkasumas immoo tsoomuun dirqamadha. Asumaan tsoomuun keenya dirqamadha. Tsoomuun qabbanadha jechuudha. Tsoomuun waan baay'eedhaaf nama fayyada jechuudha. Gaafa dadhabdee tsooma keessatti jabina argatta. Gaafa mala wallaalte tsooma keessatti mala argatta. Gaafa gaaffii qabaatte yoo tsoomte gaaffii keettiidhaaf deebiin ni laatama jechuudha. Akkasumas illee fakkeenyaaf ani obboleettii koo tokko biyya Arabaa keessatti rakkatte yookiin lafa kamittiyyuu rakkatte tokkodhaaf tsoomee yoo waaqayyoon barbaade dhugaadhaan gaafan tsoomu simmi jedhee biddeena miti kan dhiyeessu. Namoonni tokko simmi dhantuma biddeena tsoomu malee yeroo isaanii arrabarraa, yeroo isaan amminarraa, yeroo isaan wanta xuraawaarraa hin fagaanne ni jiraata. Garuu biddeena maal ta'u ni tsoomu jechuudha. Amantaa keenya keessatti biddeena tsoomu osoo hin taane cubbuun tsoomuun, amii tsoomuun, anna tsoomuun kuni barbaachisaadha jechuudha. Gaafa immoo tsoomtu nama kamiiniyyuu lola qabaatte, nama kamittiyyuu ammina qabaatte osoo hin taane xuraawwaa laphee kee keessa jiru kamiyyuu xaraddee qulleessiteeti kan ati tsoomuu qabdu jechuudha. Kan ati tsoomuu qabdu jechuudha. Kanarraatiin kan hafe amina baattee akkasumas immoo xuraawummaa baattee tsoomte taana tsoomuun kee kan tuudha jechuudha. Osoo deebii tokko hin argatiin lafa tsoomte sana deebitee galte jechuudha. Iddoo tsoomte sana deebitee galte jechuudha. Lafa isa kam dhaqanii tsoomanii galuu jechuun keessan immoo ni oolu. Lafa jechuun koo akkasumatti bakkuma jirtutti yoo tsoomte deebii osoo hin argatiin galta jechuudha. Deebii osoo hin argatiin deebitaa jechuudha. Deebii argachuuf immoo maal ta'uudha? Waliif gaarii yaaduu, waliif jajjabina yaaduu, waliif guddina yaaduu yoo ta'e kuni waaqayyoon fuulatti baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha.
baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Coomanii waaqayyoon kadhachuun baay'ee dhumatti barbaachisaadha jechuudha. Danqaraatu caba. Kiyyadana jalaajita Yesus gooftaadha. Kanaafiyyuu waan baay'eetu ta'a jechuudha. Dirqama coomtee jechuudha. Yaarikoo seexanaas fichoosuun barbaachisaadha. Humna dhabsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Soomaaf sagada keessatti wanta baay'eetu furmaata argata. Wanta baay'ee ani argeera jechuudha. Waan baay'ee gaaffisitti ta'ee, ba'aasitti ta'ee, dadhabbiisitti ta'ee, gaafati fuulduratti dhiibdee deebi'ee kan gara keetti dhiibamu soomaaf sagadaadhaan socho'ee ni jiga jechuudha. Soomni saganni dhaabbata jireenya keenyaati, utubaa jireenya keenyaati jechuudha. Kanadha beentonni hin soomnaa, hin kadhannaa, gaafa ramnu hin kadhannaa, gaafa kaanu hin kadhannaa, gaafa hojjennu hin kadhannaa. Bakka illinaan keenya, yaadni sammuu keenya beentee dhugaa yoo taate, amantaa kam keessatti iyyuu jechuudha. Jabina taate, jabaa taate, dhuguma dhaabbataa taate faxaarii hin barbaaddatanaan, uumaa kee hin barbaaddatanaan hafuura waaqayyoo wanti hin arganneef tokkollee hin jiru. Tokkollee jechuudha. Kanaafiyyuu kanaaf waaqayyoodhaanii barbaaduun argachuun ni danda'ama jechuudha. Faarfataan jedheera miti waaqessuun keenya dhugaaf hafuuraan haa ta'u. Dhugaaf hafuuraa yoo ta'e waaqayyoon ni argama faarfateera jechuudha. Gaafa dhugaa fi hafuuraan waamnu, gaafa dhugaa fi hafuuraan isatti sinnee uumaan keenya nuu mul'ata, nuuf argama jechuudha. Gaafa nuuf argama jenne akka obboleessa waamneetti miti. Akka obboleessa waamneetti dhufee nama ta'ee yookiin immoo ija keenyaan argina osoo hin taane hafuura qulqulluudhaan waaqayyo gara keenya dhufa jechuudha. Gara keenya ni dhufa jechuudha. Deebiidhaan isatti itti waamte sanatti raayitii laachuudhaan dhufee siif argama. Kana isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu dhimma coomaa fi sagadaa irratti immoo baay'eetti ni soomamaa. Baay'eetti. Akkasumallee lafa cinqii keessa warra jirtan amantaa kamiyyuu haa ta'u coomaa isiniin jechuun jaaladha. Kadhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Inni isinitti ulfaate bu'ee lafa isinirraa ta'a. Danqaraan isinirraa cabaa. Eebballee kan dhabdan osoo hojjettanuu eebba kan dhabdan. Bara lakkaa'uu malee, guyyaa lakkaa'uu malee, yeroo lakkaa'uu malee cimmisa kan dhabdan. Jireenyi keessan cuba kan ta'e waaqayyo gooftaan isinirraa kaasa. Waaqayyo gooftaan isinirraa kaasa. Kadhannaan isinirraa kaasaa waaqayyo waammannaan. Amina yaaduu dhiisnaan namni tokko maal godha isinitti fakkaate jireenya isaa yookiin immoo eebba isaa ofuma isaatii qaba jechuudha. Warri waaqayyotti guungumtan, warri waaqayyoodhaan isa isiniif ta'eef galateeffachuu dhiiftan yeroo baay'ee maaf akkas ta'e, maaf kana ta'e, maaf jettanii yeroo baay'ee guungumtanii sin beeku warri waaqayyoon jettan keessattuu baay'isa of eeggadha. Atis nan beektu anis sin beeku warri jettanii waaqayyootti kaatan fa'ii of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliifi seexanni isa kana barbaada. Waaqayyo immoo akkamitti isiniin jedhee waa'ee keessanii callisin jalaa jedhee yeroo jireenyi keessan burjaaja'u, yeroo jireenyi keessan eebba dhabu, yeroo jireenyi keessanii biqilaa dhabuu ni jiraata jechuudha.
waaqayyo maaliif akkas na goote maaliif an akkas ta'een jedhina obboloota ko an akkas jedhee waan baay'een arge waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu Yesuus inni guddaadha, inni amanamaadha, inni danda'aadha, inni garraamiidha, inni jabaadha, inni danqaraa cabsaadha, inni bu'uura jireenya gaaddisa aara galtii keenyaati. Yesuus mirga keenya, Yesuus gimbii jabaadha, Yesuus mootii amanamaadha, Yesuus isa kiyyoo diinni sii kaa'e xoofoo diinni siif qopheesse sirraa dhangalaasudha. Kanaafiyyuu kan akka waaqayyoo tasayyuu hin jiru. Inni fa ulfina keetidha, inni bara gaddaatti gammachuu keeti, inni bara doorsisaatti faradaa keeti, aleelaa diina keetiiti. Waaqayyo jabaadha. Waaqayyoon eeyyee tsoomne ni kadhanna, ni waamna, barbaadanna. Garuu dhugaan siin jedhe asirratti ammayyuu kana sitti himu beenxee amanamaa ta'ee qulqulluudhaan barbaaddate yeroo ta'e guyyaa dheeraa osoo hin taane guyyaa lamayyuu tsoomteetta yoo ta'eera ta'e dhugaadha. Amantiidhaan tsoomte taanaan waaqayyo deebii dhugaa namaaf kenna. Deebii dhugaa, deebii sirrii jechuudha. Jakkootiin argira waan ta'eef kan akka gooftaan jiru siin jechuun jaaladha. Innaa beenxees taate ta'uu danda'a ila wayii fuuna gaafatte ta'uu danda'a. Naasistuu kinoo deebiin keessi deebi'eera jedhee nan yaada. Kanadhaa siin jechuun jaaladha. In tsoomu, in kadhatu, kan bu'an, kan karaa irratti jilbeeffatan ba'anii, kan waan baay'ee ta'aa jiranii yeroo saatitti atis hin argita. Sirman akkas jedhe waan hin dubbadhe wayin qaba jennaan viidiyoo sana waraabuu beenxeen hin tsoomu jechuu koo miti waan hin jedheedhaafi deebii kana fidde miti yookiin immoo gaaffii kana fidde jechuudha. Kanaafiyyuu dibbiin goone tsoomnaa in tsoomne waamna siin jechuun jaaladha. Asumaanii gaaffina gaafachuu keef guddaan si jaaladha, guddaan si kabaja. Akkasumallee warri na jajjabeessaa jirtan waaqayyoon koo sinaa eebbisu anillee guddaan sin jaaladha. Naaf eebbifamaa. Shalom.